Ashamaar kafuuni kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya guyyaa har'aaf qabanne isiniif dhiyeessinaa jalqaba irratti oduu hangafoota. Lolli Israa'el Gaazaa fi Libaanos keessatti bante ajandaa walgahii Arabaa fi Islaamaa ta'uun Saawudii Arabiyaa keessatti taa'amaa jira. Magaalaa Finfinneetti guyyaatti namoota miiliyoona 3,400 oliif kenniinsa tajaajila geejjibaa awutoobisii kennamaa jiraachuu himameera. Oduu biraatiin sochiin seexanaa ifatti waaqeffatamuu Ameerikaa keessatti jalqabeetiin jira kan jedhuu fi kanneen biroo qabanneessiniif dhiyaannaa hanga xumuraatti akkan waliin turtan isin affeerra. Magaalaa Bishooftuu magaalaa bareeduu taasisuuf waliigalteen mallatteeffame. Magaalaa Bishooftuutti piroojeektii Smart City jalqabsiisuuf waliigalteen bulchiinsa magaalaa Bishooftuu fi Telekoomii jidduutti gaggeeffameera. Bu'uura waliigaltichaan Itiyoo Telekoom bu'uura misoomaa kominikeeshinii fi odeeffannoowwan dhiyeessuun piroojeektii Smart City Bishooftuu wajjin qindeessuun kan hojjetu ta'uu ibseera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Bishooftuu obbo Alamaayyoo Asaffaa fi hojii raawwachiistuun olaantuun Itiyoo Telekoom Firhiyeet Taammiruun mallatteessaniiru. Piroojeektiin Smart City hojiirra ooluun magaalattii ammayyeessuuf karaalee hedduun kan gargaaru ta'uutti dabalanii midhaagina magaalattii kan dabalu ta'uus kaasaniiru. Magaalota Smart City naannawa jireenyaaf mijataa uumuuf kan kaayyeffate ta'uu Firhiyeet Taammiruunis dubbataniiru. Waliigaltichaan hojiileen 11 kan gaggeeffame ta'uu eeruun magaalattii tajaajilli neetworkii dhaloota shanaffaa yookaan 5G hojiirra ooluun ammoo piroojeektoota kan tumsu ta'uu dubbataniiru. Karoora dijitaalaa Itiyoophiyaa dhugoomsuuf hojiileen magaalattiitti hojjetamaa jiran damee hedduun karoorichaa kan tumsan ta'uu dhaamaniiru. Magaalaa Finfinneetti guyyaatti namoota miiliyoona 3,400 oliif kenniinsi tajaajila geejjibaa awutoobisii kennamaa jiraachuu himame. Magaalaa Finfinneetti guyyaatti namoota miiliyoona 3,400 oliif kenniinsa tajaajila geejjibaa awutoobisii magaalaa kennamaa jiraachuun himameera. Koreen dhaabbii bu'uuraalee misoomaa fi geejjiba mana maree magaalaa Finfinnee raawwii kurmaana tokkoffaa bara 2017 biiroo geejjibaa gamaggameera. Miseensonni korichaa waliin gahiinsa kenniinsa tajaajila geejjibaan kurmaana kanatti hojiileen hedduun hojjetamuu eeranii rakkoo damichaan mul'atu furuuf ammayyuu hojii hedduutu akka hafu kaasaniiru. Keessattuu konkolaattota dhuunfaa tajaajila geejjibaa kennan gatii hin malle hawaasa irratti dabaluu rakkoo uumaa jiran irratti xiyyeeffannoon dabalataa hordoffiin taasifamu akka murteessaa ta'e hubachiisaniiru. Hoogganaan biiroo geejjiba magaalaa Finfinnee obbo Yaabbebaa Laddis rakkoolee kenniinsa tajaajila geejjibaa fi hojimaata badaan wal qabatu irraa furuuf hojiileen hedduu hojjetamuu eeranii rakkoo kenniinsa tajaajila geejjibaa wal qabatee jiru furuufis itti fufiinsaan hojii gaggeessuu keessaa awutoobisii elektirikaalaa 100 biyya keessa galchuuf qophii irra jiraachuu himan. Walitti qabaan koree dhaabbii bu'uuraalee misoomaa fi geejjibaa Dr. Gizaachoo Ayikaa rakkoolee kenniinsa tajaajila geejjibaa waliin wal qabatan furuuf qindoominni qooda fudhattootaa barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Oduu biyya alaatiin lolli Israa'el Gaazaa fi Libaanos keessatti bante ajandaa walgahii Arabaa fi Islaamaa ta'uun Saawudii Arabiyaatti taa'amaa jira. Pireezidaantiin Falastiin Mohammad Abbaasii fi ministeerri muummee Libaanos Najiib Mikaatii walgahii Riyaad irratti hirmaataniiru. Ministeerri dhimma alaa Saawudii Arabiyaa Feesal bin Farhaan muummicha ministeeraa Falastiin Mohammad Mustafaa Saawudii Arabiyaatti simachuun mari'ataniiru. Hooggantoonni Arabaa fi Musliimaa Saawudii Arabiyaa keessatti walgahii waraanaa gaaga'ama Israa'el Gaazaa fi Libaanos keessatti gaggeessitu irratti xiyyeeffatu gaggeessuuf akka jiran miidiyaaleen mootummaa Saawudii mul'isaniiru. Ministeerri dhimma alaa Saawudii walgahii keessaa dhuma onkololeessaa keessa walgahii jalqabaa gamtaa idil addunyaa wal dhabdee Israa'el fi Filisteen furmaata biyyoota lamaanii dhiibuu irratti beeksiseera. Ejensiin pireesii Saawudii Arabiyaa gabaasa baaseen Israa'el Libaanosii fi Gaazaa keessatti weerara raawwatteen hooggantoonni Arabaa fi Musliimaa tarkaanfii hatattamaa akka fudhatan dirqisiiseera. Chaanaaliin oduu mootummaa Saawudii Arabiyaa Al-Ekbaariyaa jedhamu akka kennetti suuraa pireezidaantiin Naayijeeriyaa Boolaa Tinuubuu fi muummicha ministeeraa Libaanos Najiib Mikaatii wiixata galgala walgahii kanaaf Riyaad galan tamsaaseera. Pireezidaantiin Filisteen Mohammad Abbaasii fi ministeerri muummee Paakistaan Shahbaaz Shariif walgahii kanarratti argamaniiru. Pireezidaantiin Iraan Masuud Pezekshaa sababa dhimmoota raawwachiiftuu dhiibbaa uumuun hirmaachuu kan hin dandeenye ta'uu himanii Pezekshaan bilbilaan mootii gonfoo Saawudii Arabiyaa Mohammad bin Salmaan waliin taasisaniin itti aanaan pireezidaantii Iraan jalqabaa Mohammad Reezaa Areef walgahii kanarratti qaamaan akka hirmaatan dubbataniiru. Walgahiin kun kan gaggeeffame walgahiin walfakkaataan liigii Arabaa teessoon isaa Kaayiroo godhatee fi wanni tumsa Islaamaa Jiddaa keessatti argamu OIC Riyaad keessatti erga gaggeeffamee waggaa tokko booda yoo ta'u yeroo sanatti hooggantoonni gocha Israa'el Gaazaa keessatti raawwatte balaaleffataniiru.
haa ta'u malee Israa'el waliin hariiroo diinagdee fi dippiloomaasii akka addaan kutaniif waamichi dhihaate tarkaanfii irratti walii galuu hin dandeenye. Dhaabbanni tumsa Islaamaa OIC miseensota 57 fi liigiin Arabaa miseensota 22 qabu biyyoota Israa'eliif beekamtii kennanii fi kanneen ida'amuu naannoo ishee cimsanii morman of keessaa qaba. Walgahiin bara darbe Riyaad keessatti gaggeeffame tarkaanfiiwwan akka hariiroo diinagdee fi dippiloomaasii Israa'el waliin qabdu addaan kutuu fi dhiyeessii boba'aa ishee jeequu irratti walii galtee dhabuun mul'ateera. Filannoon Doonaald Tiraamp torbee darbee White House keessatti marsaa lammaffaaf taasifamuun sammuu hooggantoota Riyaad keessatti ta'uu hin oolu jedhan xiinxalaan olaanaan Galoo Galaanaa kan dhaabbata yaada garee rakkoo idil-addunyaa Aanaa Jaakobs. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya amma gara oduu dinqisiisootti sin dabarsina. Sochiin seexanaa ifatti waaqessuu Ameerikaatti babal'achaa dhufuun himame. Ameerikaatti ifatti seexana waaqessuun baramaa dhufeera. Wanti dur golatti dhoksan raawwatamuu amma ifatti seera qabeessa ta'ee ija idil-addunyaa duratti raawwatamaa jiraachuun himameera. Inumaayyuu beeksisa hojjetanii barjaa maxxansanii koottaan wajjin seexana waaqessaa jechuun bira gahameera. Ameerikaa Boostanitti walgahii guddaan seexana waaqessuu gaggeeffamee jira. Namoonni kun ammoo saataanisti warra seexana waaqessan jedhamuun beekamu. Galma walgahii keessatti wantoota sirna seexana waaqessuun barbaachisan hundi qophaa'aniiru. Ibsaan shaamaa qabsiifamee jira. Galmicha keessaa gara fuulduraa ammoo iddoon sirna garaagaraa itti gaggeeffamu waltajjitu jira. Bifa urjiitiin kan bocame peentaagooniin yookaan rogshaneen bifa adiin hojjetame walgahicha fuuldura ni kaa'ama. Wantoota sirna seexana waaqessuu kanarratti raawwataman keessaa tokko cuuphaa dhiisisuu kan jedhamudha. Kunis wanta dur sirna namoota amantii kiristaanaa keessa turaniin raawwataman itti gansiisedha. Namoonni sirna waaqeffannaa seexanaa kanarratti hirmaatan fuula isaanii wayyaa gurraachaan dhoksu. Harki isaanii cancalaan erga hidhamee booda irra hiikama. Akka namoonni achirratti hirmaatan jedhanitti walabummaa isaanii labsachuudha jedhu. Cuuphaa kiristaanummaa dur kan itti cuuphan sana ganuu isaanii agarsiisuuf ammoo macaafa qulqulluu ciranii gatu. Sirna kanarratti warri saala wal fakkeessaa leellisan ammoo baay'inaan irratti kan hirmaatan ta'uun dubbatameera. Akka nama saala wal fakkaatu jaalatutti yeroo hunda ati abaarsa kan jedhu baay'ee na yaaddessa jedha hirmaataan tokko. Galma seexanaa dhufuun koo kanarratti baay'ee na gargaare muuxannoo isaas baay'ee cimaa akka ta'e ifatti na hirmaachise jechuun sirnicha kana jaalalloo godhatee dubbata. Galmi seexanaa yookaan The Satanic Temple mootummaa USAtiin qaama heerummaa qaba. Ameerikaa, Awurooppaa fi Awustiraaliyaa keessatti namoonni adda bahanii seexana tajaajiluu fi galma itti waaqeffatan ifatti horataniiru. Hordoftoonni kunneen ji'a Eblaa keessa walgahii guddaa Saataankoon jedhamu gaggeeffataniiru. Seexanni wanta sadarkaa yaadaatti jiruu fi waan aangoo qabu tokko gaafachuu fi saayinsitti amanuuf namaaf cimuudha jedhan. Namoonni yaada akkasitti amanan gaafa walitti dhufan amantii wal fakkaataa qabu. Yeroo sirna garaagaraa raawwatan ammoo mallattoo seexanaa fayyadamu. Fakkeenyaaf yeroo gaa'ela raawwatan yeroo maqaa haaraa moggaafatan ni fayyadamu. Mallattoolee kanneen keessaa tokko mallattoo fannoo kiristaanaa gadi garagalchanii iddoo aarsaa sanirra gochuudha. Sana booda sagalee isaanii ol kaasanii galanni seexanaaf jedhu. Kun kiristaanotaaf arrabsoo guddaadha. Mana sagadaa seexanaatti oduu himaa kan ta'e Deeksi Desjaardin mallattoo dhuma nuti fayyadamnu hedduutu isa arrabsootii jedhu. Itti dabaluunis nu keessaa namoota fannoo gadi garagalchanii godhatan qabna yeroo sagantaa keenya eegallus macaafa qulqulluu ciruun wantoota nu goonu keessaa isa tokkodha jedhu. Sababni kana goonuuf macaafni qulqulluun jaalattoota saala wal fakkaataa fa'aa waan balaaleffatuuf jechuun dirqama itti kenname himu. Oduu kana qindeessuuf BBC, Aljazeeraa, Washington Post fi Fox News fayyadamneerra. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun hanga ammaatti hordoftan kan isin biraan gahe an Amiin Shubbiseetii waan waliin turtaniif galatooma.